Galmi Madda Walaabuu Ijaarsa harkifachuun tajaajila yaadamee fi asunuuliin mancaa jiraachuu jiraattonni ana Madda Walaabuu komatan. Ijaarsi piroojeektii kana waggoottan 18 ol kan lakkoofsisu ta'u agammaatti harka 50 jiraachuus OBN odeeffateera. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ammoo ijaarsi piroojeektichaa baatii lama keessatti hin xumuraa jedhe sabboona gaddafaa ammoo guutuusaa akkanaatti santi. Maddi Walaabuu bakka icciitii bakka seerri itti tumame bakka Oromoon itti mari'atee tokkummaan ta'ee diina isaa injifate ture. Lafa yoo itti kadhatan waaqni nama dhaga'u dahannoo uumamaas Maddi Walaabuu. Gaafa sirna gadaa fuudhan galma sii qabdi Oromoon duruma galma qabdi. Lafa seenaa kana iddoo hawwata turizimii qorannoo fi qo'annoo ta'uun siyaasa hawaasummaa fi diinagdeef akka gumaachuu yaadame waggoota 18 dura galmi aadaa fi seenaa Madda Walaabuu ijaarsi isaa eegale. Ijaarsi isaa erga eegale waggoota 17 ol akka lakkoofsise hawaasnis qaamoleen dhimmi ilaallatus kan isaan kaasan. Manni kiyya bakka taana gaafasaniif ijoollee maatii 5 qaban gaafsan. Eegasii maatii 7 dhalatee gaafasanii fi mana damseenaa ijaaramaa jennaan mana damseenaa yoo ijaarame faayidaa irraa argannaa jenneen faayidaa guddoo arganna jennee yaannee giseessanitti irraa kaane. Yaadamnii fi jalqabbiinsaa gaarii ta'us ijaarsi isaa xumuramee tajaajila barbaadamuuf ooluu dhabuun immoo hawaasa karaa eegsisaa akka ture OBN yeroo garaagaraatti hordofaa ture. Awwaarri looniif gaalli asii kaasu as keessa dhaabachuu hin dandeettu. Gaafin keenya guddaan kana ka deebiin argatinis kanuma. Xumurama jedhamee waggaan waadaa galamuus falli hin argamne. Bara kanas torban 3 darbe keessa OBN ijaarsi piroojeektichaa maalirraa akka jiru taajjabuuf Madda Walaabuutti yoo imalu ijaarsi piroojeektichaa harkifachuurraa kan ka'e baaxiinsaa rooba aduu fi bubbeen burkutaa'ee keessisaa jijjigee mooraan beelladootaan guutee akka jiru OBN taajjabeera. Hawaasni naannoo kanaa dhugaatiifis ta'e horii isaanii obaafachuudhaaf kan isaan fayyadaman bishaanuma kana wal qabatee looniin seenaa dallaansaa ijaaramee hin xumuramne. Maal sababi? Horiin asiin dhugaa namni asiin dhugaa wanni kun sirratee duratti horiin bakka argatee namni bakka argatee galmi kun ijaaramee xumuramee tajaajila kennuun eegalle. Bishaan as keessaa baha jedhan bishaan keessaa hin baan horii fi shimbirroon bakka tana keessatti walitti fidamu jirti amma. Piroojeektichi sababa burqaan gannaa bonan guune bishaan Madda Walaabuu mooraa galmichaa keessa jiru keessumaa gara waaree galma aadaa fi seenaa osoo hin taane bakka oolmaa beelladootaa fi malkaa obaaloonii ta'ee tajaajilaa jira. Bifa akka amma mul'atu kanaan irra deebiidhaan waggoota hedduu waan lakkoofsisee fi manneen kanaan dura ijaaraman amma deebi'anii jijjiganii. Amma kun hojii gujjiraa leemman irratti ijaaranii leemman sulleen irraa jigujjiraa diigamee malee irraa kaanee malee bu'aa isaallee arguutu hin jiru. Baajetti mootummaan hafne nutti hin fayyadamne. Kabaan isaa akka gubbaa kun irraa jijjigaa jira. Hawaasni aanichaas lafa dur qonnee irraa nyaannu yookaan ijaaramee faayidaaf hin oolle yookaan misooma biroof hin taane lama dhabduu taane jechuun ammas xumuramuu akka qabu gaafatu. Eegarraa kaane waggaa 18 faayidaa isaa eeynee dhabne. Yoo daa'imi kenna arge malee hin agarru jennee yaanne amma. Bulchaa ittaanaan aanaa Madda Walaabuu obbo Muktaar Abdullaahim piroojeektiin kun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin hojjetamaa kan jiru waan ta'eef ijaarsi isaa xumuramee tajaajilaaf qaqqabuu dhabuun kan hojjetame iyyuu akka manca'uuf sababa ta'ee jedhan. Wanni as keessatti karoorfame guutuun isaa kan gaafa guyyaa jalqabaa waggaa 18 har'aa dura ijaarame. Jalaa diigameeti kontiraaktara lammaffaan sadaffaan afuraffaan akkasitti kan hojjetaa turanii. Uummata tajaajila tokkollee uummata kanaaf kennuu hin dandeenye jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsa galmichaa saffisiisuuf jecha hojii ijaarsa galmichaa haaromsuu fi bishaan dhugaatii namaaf beelladaa mooraa keessaa baasisuun akka hojjetamuuf dhaabbata Walaabuu Konistiraakshn jedhamuuf kontiraata isaa kennus ji'oota 6 darban keessatti manneen muraasa qorqorroon uwwisuun ala wanti hojjetame hin jiru. Manaajirri piroojeektii galma Madda Walaabuu obbo Badhaadha Raggaasaaf Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa kiiliyaantii hojjetee yeroo meeshaa nuuf dhiyeessuu dhabuun harkifannaa kanaaf sababa ta'ee nuun jedhan. Taayim iskeejuulinsaa Baatii 8 keessa baatii 6 fayyadamnee jirra. Shimala irraa duubatti deebisanii qorqorroo amma kun ijaan argitan kana isatti jijjiirradhanii ammendimentii sana hojjetu baay'ee isaan tursiise koostii wajjin 30% ol darbee yoo keessaa hin baasu kan dabalan hin dabalu otoo akkas godhanuyyuu ji'a tokkoon guutama iddoo bira ga'e kun. Injineeringii Korporeeshinii Oromiyaatti gorsaa haaromsaa galma Madda Walaabuu fi raabsa bishaanii kan ta'an Injiineer Haayiluu Olaanaa meeshaa waan dhiyaateef harka 50 fi yeroo ji'a 2 hin guunne keessatti ni raawwannaa waadaa galanii. Ji'a 2 kana keessatti qaamonni as jiran hundiyyuu qaamni dhimmi ilaallatu stakeholderoonni jiran hundi isaanii yoo irratti hirmaatan sa'aatii jedhameef yookaan immoo waliigaltee kontiraaktari waliigaltee godhe sana wajjin raawwatama ji'a tokkoo fi isaa asitti raawwachuu dandeenya jenneetudha kan nuyi xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiru jechuudha amma.
OBNs calliseen teenye dhimma kana hordofuuf ji'a tokkoon booda hojii ijaarsichi irratti argamu qulqulleeffachuuf fulbaana 6 bara 2018 kibxata waaree booda bulchaa ganda magaalaa Maddaa obbo Adam Muusaa bilbilaan dubbisee inumaa warri piroojeekticha hojjetan gatanii deemaniiru nuun jedhan. Bootama isinitti biraa deemtan jira. Qorqoorrollee uwwisaniin xumurre. Ittuun deebineeyyuu waan takka achumaan badaniiyyuu amma samoona kanaasuun jiruyyuu namichu qorqoorrollee akkuma isin dhiiftanitti jira sababa jaraa loon amma akkatti bishaan dhugan dhabanii jiru. Hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa kana dura hanqinni baajetaa fi harkifannaan kontiraakteraa danqaa turuu kaasuun amma baajanni waan qabameef ji'oota lamaan dhufan keessatti ni xumuramaa jedhan. Hojjechuudhaa fi adeemsarra kan jirruu fi amma baajetitti gadhiifamee kan jiruu fi yeroo gabaabaatti kan kaffaluuf ta'uu isaati. Yeroo gamitti xumurama jennee qabannu nuyi. Ji'a lama haga ji'a sadiitti xumurama baajeta kanaaf ramadamee qabna. Hojichis baay'ee ulfaataa miti harkifannaan nu bira qofa osoo hin taane kontiraaktara biraallee harkifannaan akka jiru beekamaadha. Dhaabbilee misooma mootummaati kan qabate. Rakkoo baajataa kana xumurree hojiin kun daddafee akka dhumu uummata tajaajiluu akka eegalu kan goonu ta'uusaa gama isinii kaasuu barbaada. OBNs dhimma komii hawaasaa ijaarsa piroojeektichaa hordofee yeroo itti aanutti simbiraan ga'ama. Faayidaa guddoo arganna jennee yaannee gisee sanitti irraa kaane. Galmi kun ijaaramee xumuramee tajaajila kennuun eegalle. Torban lama kan hin caalle gidduutti lafti mana jireenyaa nuu kennameera. Manni galmaa hin ijaarama jedhanii dhakaa kana buusanii kun ittiin deebine.